Ashamaa fuunee hordoftoota chaanalii koo nagaanii fi araara waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa fayyaa taatanii hanga har'aatti subscribe like hordoftan hundumti keessanuu galatooma galata guddaan irraa qabdu. Warri immoo hamma har'aatti maatii koo hin taane maatii koo naaf ta'a isiniin jechuun barbaada gamanumaanii. Tolee guyyaa har'aa kana formaatanii maatii chaanalii kootirraa barbaacha dhufe. Innis maalinni haala yuutuubii samanii kanaatiin wal qabateeti jechuudha. Egaa yuutuubii hundumti keenya yookaan hojjennu waan tokko hojii tokko kan eegallu hundumti keenyaayyuu iddoo tokko ga'uudhaaf namni akkanumaan hojjetu hin jiru jechuudha. Hundumti keenyaayyuu kaayyoo hojjennuuf wayii qabna. Iddoo kaayyoo sanii ga'uudhaaf immoo hojjettee yoo milkooftee nama gammachiisa jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu kaayyoodhaaf kan eegalu. Egaa samoonii kana yuutuubiin osoo hojjennu subscribe nurraa fudhataatii jira. Warri akka koo kanatti rakkattanii formaata isaas immoo warri beektanii komentii jalatti na barreessaa isiniin jechuu barbaada. Inuma hojjennaa nurraa fudhata. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Formaata isaa warri beektan please komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jechuu barbaada. Kan kootuma immoo kanuma hundaati jechuu baruu barbaadetanii kan koo hedduu tokko narraa fudhachaa jira. Inni tokkoffaan wanti kana irra geessaa jiru warroota viidiyoo waliif ilaalludha jechuudha. Warri viidiyoo waliif ilaallu please ilaallee waliif haa xumurru isiniin jechuu barbaada gamanumaanii. Ilaalleetuma banneetuma dhiisoo osoo hin taane hanga dhumaatti ilaallee waliif haa olaa jajjabeessinu isiniin jechuun barbaada. Please waliif haa ilaallu hanga dhumaatti warri maatii koo taatan jechuudha. Waliif ilaallee komentiis waliif haa barreessu. Amala keenya haa ta'uun isiniin jedha. Please naaf ilaalaa wanis hunduma keenyaafuu ilaallee haa xumurru. Yoo akkas ta'e subscribe keenya nurraa hin fudhatamu jechuudha. Egaa gaaffiin koo guyyaa har'aa kana fakkaataa. Warri akkamittiin wanta kana ofirraa ittisuu danda'u beektan please natti himaa isiniin jedha. Oromoon garaa walitti hin jabaatu. Egaa namni tokko hojjennee osoo gaarii nuuf ta'ee hin gammannaa gammachuudhaan hojii keenya san hojjennaa jechuudha. Amma immoo sirriidhumatti bilbila keenya ofirraa gubuun baay'ee tokko nama nuffisiisa. Kanaaf formaata naaf himaa isiniin jedha. Hordoftoota chaanalii koo please keessaanis ta'e komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Akkamittiin akka ofirraa ittisuu danda'u. Yoommoo warri kanan duraa kanas hin jalaa ta'e deebii kan sirraa jiraatanis naaf himaa akka abdii horadhu jechuudha. Yookaaniif baay'ee tokko nama nuffisiisa. Ani guyyaatti viidiyoo hedduu hojjechaa oola. Guyyaa guutuun hojjechaa oola jechuudha. Akkan hojjedhu saniin immoo kan koo naaf hin guddatu. Maal akka ta'e egaa isin hundumtuu hin beektu yoo akka kootii ta'e jechuudha. Yoommoo kan kootuma qofa ta'e wanti sirreessu jira yoo ta'e natti himaa isiniin jedha. Galatooma. Akkasuma warri meseejiidhaan komentii naaf barreessitanii jabaadhu naan jettan hundi keessanuu galatooma. Warri maatii koos naa taatan hundi keessanuu galatooma. Warri hanga har'aatti maatii koos hin taane maatii naaf ta'aa isiniin jedha. Galatooma. Formaata isinirraa hin barbaada. Isin irratti dhiseen jira akka formaata isaanitti himtan abdii isinirraa qaba.